Ashamaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenyaa guyyaa har'aa odeeffannoo wayitaawaa ta'an isin biraan geenyaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Waliigaltee Piriitooriyaatti godhameen wal qabatee hidhattoonni Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu fi hojii deebisanii ijaaruu hojjetamaa jira. Bu'aan waraanaa maal akka ta'e uummanni Tigraay sirriitti waan beekudha. Sababa kanaan hidhattoonni naannoo sanaa meeshaa qabatanii turan deebisuun kanneen mootummaa waliin hiriiruuf fedhii qaban deebi'anii ijaaramuun nageenya biyyichaa tiksuu irratti argamu. Waliigaltee taasifamee tures bu'aa hojii isaa argateera. Haa ta'u malee shanee Oromoo fi Amaaraa kanarraallee hubachuun karaa nagaatti deebi'uuf fedhii hin godhanne uummatichaa iraarsuu irratti argamu. Humni shaneef je'uusaa badii ta'uu hubachuun miseensonni hedduun harka kennachaa akka jirantu dhagahama. Kanaaf hojii badiisaa dhiisuun hidhattoonni lamaanuu gara waliigaltee nagaatti deebi'uun irra jiraata. Kanuma wal qabatee gocha raawwii badiisaa hidhattoonni faannoo raawwatee mootummaan naannoo Oromiyaa akka balaaleffatu ibsa baasee jira. Karaa nagaatti deebi'aa jechuunis waamichi yeroo hedduuf taasifamaa ture ni yaadatama. Ammallee mootummaan akka hidhattoonni lameen nagayaan deebi'aniif waamicha taasisaa jira. Kana achi finxaaleeyyii lamaaniyyuu uummata isaanii fi gocha badiisaa raawwachaa waan jiraniif tarkaanfii jabaan akka irratti fudhatamuu akeekkachiiseera. Odeeffannoo wal fakkaatuun godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maalimmaa ganda Tumee Waatoo fi Warabboo Harootti guyyaa kaleessaa 5 ol ergamuun 6 immoo booji'amtee jirti. Kan hima diddee du'an didduu jechuun isuma kana. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii ammaaf qabnu asumaan goolabnaa turtii gaarii qabaadhaa.